Har'a baay'ee tokko natti dhaga'ame ilkaan koo na dhukkubee mana yaalaa dhaqee ture. Garuu wantoonni doktoroonni naan jedhani baay'ee na gaddisiisee jechuudha. Ijoollee baay'een ofii keenyan ilaallu, haala keenyan ilaallu, maalii keenyan ilaallu, hojii jaraa duuba fiinna jechuudha. Innaa har'a garuu miidhama kiyya yeroo natti himan baay'ee natti dhaga'amee baay'een gaddee siniin jechuu barbaada obboloota koo adaraa keessan. Waa hunda dura dursa ofii keenyaa kenninu yoo dursa ofii keenyaan kennine booda miidhaan nuti hin beekne nutti dhufuu danda'a jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirus nagaa fayyaa kootiidha. Baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Egaa har'a akkuma argitan kana samoona darbee ilkaan na dhukkubaa isiniin jedhee ture. Ijoolleen hedduun waan kana fayyadame jettanii warroonni koomentii naa barreessan koomentii keessan argeera. Guddaa naaf galatooma. Dhugaa fayyadamaan jira. Bu'aa isaa argaan jira jechuudha. Inni asumarraan xiqqooshii mataanis na dhukkubnaan bakka ilkaanis xiqqooshii natti jajjabaannanan jara kiyyaan mana yaalaa na geessaa jedheeni ture. Mana yaalaa dhaqeen jira jechuudha. Innaa ilkaan lama as keessaa ba'uu qaba. Baafachuu qabdaa naan jedhani. Garuu ilkaan kana baafachuuf jalqaba irratti dhugaa baay'ee guddiidhaan suuqii jechuun jarri mana yaalaa nu geechani. Kan mootummaan nu geessani kan maallaqaati. Innaa qarshii 3,000 kaffalii riyaala 3,000 kaffalii naan jedhani. Ani immoo riyaala 3,000 miti birrii riyaala 300 harkaan qabu jechuudha. Jarri immoo na kaffaluuf eeyyamamaa miti jechuudha. Innaa asumarraan wanni jechuu barbaade maal naan jedhani doktorri nyaata pirootiinii qabu hin nyaattu hin fayyadamtu. Maaliif nyaata pirootiinii qabu wanta akka fuduraaf muduraa maaf hin fayyadamne naan jedhani. Qaamni kee keessi kee nyaata kuduraalee nyaata pirootiinii barbaada. Ilkaan kunis kasitti dhufe sababa nyaata pirootiinii dhabeef malee dhibee biraatii miti naan jedhani. Ani jireenya kiyya keessatti ilkaan dhukkubsadhee hin beeku jechuudha. Siruma ilkaan dhibee ilkaanii dhukkubsadhee hin beeku. Sirumaayyuu dhukkubsadhu yaani malee dhibumaayyuu hin qabu. Waaqayyoof galannaa ga'u yeroo jalqabaatiif jechuudha ilkaan haala kanaan na dhukkubee mana yaalaa dhaqee jechuudha. Inna qaamni kee keessi kee nyaata barbaada. Maaf nyaata hin nyaanne naan jedhani. Ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaaf walirraa barumsa barannuudha. Anama viidiyoo kana wanni isinii waraabaa jiruuf anarraa barumsa fudhadhaa. Anarraa barumsa guddaa fudhadhaa. Dursa ofii keessanii kennaa. Dursa qaama keessan eeggadhaa. Yoo qaamni keenya fayyaa ta'e nu fayyaa taana. Yoo keessi keenya fayyaa ta'e nu fayyaa taana. Yoo kan namallee hin fayyannu ofillee hin fayyannu jechuudha. Ani maal sinitti fakkaadhee nama akkamitti yoo siniin jedhee ani irra dursa kan dursu nyaata garaa koo osoo hin taane qaama koo eeggachuu osoo hin taane hojii madaamii hojjedhee akka madaamin natti gammaddu qofa malee fuuldura koo kan of ilaalu nyaata kiyya yoon beela'ee maalan godha sinitti fakkaate waan nama gaddisiisu bishaan birciqoo tokko dhugee yoon jedhe narraa bada jechuudha beeluu sun. Maalan godha hojii sanan itti fufee hojjedha malee gadi taa'ee nyaata nan nyaadhan jedhu jechuudha. Inni biraa immoo yeroon beela'ee jedhe shaayii daffisee namni shaayii ho'aa dhugu jira. Shaayii daffisee shaayii ho'aa dhugaa jechuudha. Inni kunarraa miidhama natti fide nyaata nyaadhuyyuu jechuudha nan dida jechuudha mana madaamii keessatti. Fowwaakiin cubbuudha fowwaakiin hin jira madaamuun ni fidu jechuudha. Isumayyuu fudhadhee quncisee nyaachuun yeroo tokko gaafan dadhabee gaafan ofii kiyyaa sana futu jira. Hojii isaanii hojjedhee yoon xumure yoon dadhabu cabboo qoonqoo tiyyaafi jedheen bishaan dhugee tanan nyaata dhiisee hirriba filadha jechuudha. Inni kun deeme miidhama qaama kiyyaatti natti fide. Hanqina dhiigatillee godhachaa harta sirriitti of eeginaan jedhani. Obboloota koo dhugaa gizee tokko lafti nuun maraa mataan nu dhukkubaa. Kuni maalidha? Hanqina dhiigaa godhachaa jirra. Hanqina nyaataa godhachaa jirra. Miidhamni qaama keenyatti dhufaa jira. Kanaaf ani baay'een ofitti gaddee baay'een ofittis aaree maaliif ofii kiyyaa ta'een beeku namaaf nan ta'a ofii gini qaama kootiif ta'een beeku jechuudha. Maallaqa biyya Arabaatitti hojjennullee jechuudha baay'een keenya ofii keenya ittiin ta'uuf hin boonyu jechuudha.
ofii keenyaaf ittiin jiraachuuf hin boonyu jechuudha. Isiniif galee jaraaf dursa kennina. Isaaniif dursa kennina. Akkasumas maallaqa argannu ofii keenyaaf jennee gizee mindaa keenya ji'aan fudhannu obbiratti wanni hambifannu tokko hin jiru jechuudha. Yoo kumas arganne yoo 200,000 2,500 arganne gaafa mindaa keenya fudhanne mindaa kana guurree hundumaa gara biyyaa ergina. Gaafa rakkoon akkanaa nurra ga'u garuu bakka linnu dhabna. Maallaqni nu harka hin jiru hin galla jennee osoo hin karoorsin tasa yoo galuu barbaanneyyuu nu duwwaa jirraa galuun nutti ulfaata jechuudha obboloota koo. Anamma nan gala jedhee yaadeen ture jechuudha. Akka doktorri naan jedhetti bakka asitti taa'ee nyaata madaalamaa sin argadhu akkasumas wantan argadhu hin jiru jecha jedhuun of keessatti yaade ilkaan kiyyaallee asitti baasifachuuf riyaala 3,000 jechuun birrii guddaadha obboloota koo. Biyyatti naaf hoyya jedhee yaadu yoon taa'ee yaadu garuu maallaqa of harkaan qabu. Tasa galuun ni ulfaata ijoollee. Maallaqa of harkaan qabu harka duwwaan jira yoon asiillee galee ofis jaaluu dhabuu hin danda'a jechuudha. Niif galee miti innaa kana isiniin jechuun koo maallaqa akkaawuntii kootirra nan ol kaawwadha osoo hin taane maallaqa firfirsuudha kan nu balleechaa jiru. Maallaqa jennee ji'aan boru tasa rakkoo wayii nutti dhufa wanti tasaa wayii nutti dhufa jenneen ol kaawwannu maallaqa arganne baatiidhaan ergine maallaqni keessattuu yeroo ammaa akkaawuntii namarratti galchita taanan namarratti ergita taanan maallaqni naa taa'a jettanii hin karoorsinaa jechuudha. Hin taa'u maallaqni jechuudha. Namni biyya ni balleecha itti fayyadama. Akkamitti itti fayyadamu bakka amma itti fayyadamne booda hojjennee itti deebisna jecha jedhantu jira. Garuu maallaqni sun immoo wanti itti deebi'us hin jiru wanti immoo argamus hin jiru jechuudha. Niif galee miti amma galuuf ofitti amanuu dadhabe jechuudha. Maafan ofitti amanuu dadhabe maallaqni namarratti ergisuun ni jira moo hin jiru. Har'aan of harka duwwaan jira. Yoon galee jedhee rakkoo keessa kana amma rakkoo irra hin jira. Fakkeenyaaf maallaqa 3,000 baasee ilkaan kiyya yaalchisuuf hin qabu. Biyyatti illee immoo yoon galee maallaqni ani argisu hin jira moo bade moo bakka yaaddoo natti ta'e jechuudha. Of harkaa hin qabu. Of harkaa yoo xiqqaate of biratti obboloota koo mindaa ji'a 5 olii of biratti qabachuu qabdu jechuudha. Yoo tasas galtan maallaqni achi yoo kan hin jirre ta'e kan asii nu fayyadaa jechuudha. Isiniif galee miti anamma jidduu kanatti ol ka'ee yoo nan gale maallaqni biyya jiru sun ni jira moo bade moo kan jedhutu gaafii natti uume jechuudha. Na shakkisiise jechuudha. Kanaaf amma waan godhu dhabee mataan na jooree jaanja'ee juunja'een taa'aa jira jechuudha. Inna shamarran biyya Arabaa gaafa jedhamnu ofii keenyaa hin taanu garuu namaa ta'utti tokkoffaadha. Waa tokko goona yoo jenne garuu of harkaa yoo dhabne wanti hundi nutti dukkanaa'a. Kana caala immoo amma yaadni koo amma yoo nan gale yoo maallaqa biyyarraa dhabe kana caala rakkoo keessatti kufa. Kanumarra immoo obsee ilkaan kiyyas akkuma jarri naan jedhan eegsiifadhus akkasuma godheen aga ji'a 6 akkanan hojjedha. Saniin boodan gala maallaqa ji'a 6 akka harkatti qabachuun dirqama na barbaachisa jedheen galmaata dhiisee malee silaa akka miilanaa rakkoo keessatti kufeen galuu yaadeeyyuudha jechuudha. Hundi keessanuu amantaa qabdaniin kadhannaa du'aa'ii naaf godha. Dhugaa dubbachuu fi dhibeen ilkaanii hamaa akka ta'e miila nanarra gaheetan argee baay'ee hamaadha. Akkasuu ta'e immoo hojii jaraan dhiisne osoo mataan na dhukkubu osoo lafti naan martu hojii jaraallee ittuma fufeen hojjechaa jira jechuudha obboloota koo. Garuu na gaddisiise natti dhagahame jechuudha. Ilkaan lafumaa ka'ee ha'oon 2 akeecha kan cabee jira. Cabee jalatti hafe jechuudha. Amma rakkoon maal ta'e gubbaarra ilkaan fayyaan osoo waa takka hin ta'e gubbaarra cabee amma kan jalaa santu na dhukkuba. Ha'oo tokko doo ta'e rakkoon qabu lachuuyyuu jechuudha. Midhaanumaa lashee nyaachuun anaaf sa'aatii kanatti ulfaatadha jechuudha. Kana fakkaata obboloota koo. Nuti shamarran biyya Arabaa baay'eedha. Keessi waa baay'ee dubbachuun hin ulfaata. Akkasisiniin jedha viidiyoo kiyyaa sirraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtee turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessa.